ammoo doo bilaal argee nama mataa kiyyaman bilaal argee mana galche waa'ee Abrahaam biiftuu nan dakhaluun dantaa isaati shaarraa wal oofan isaan ilmoo xiqqoota mana galchanii wardaan haa guddifattu. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota fi daawwattoota biinii shawaa kam nagaa qabdanii fayyaadhaa jirtanii. Isin jechaa obboleeyyan kiyya egaa har'a maal qabattee teessee warri qabadee dhufee akkuma beekamu obboleeyyan kiyya egaa kunoo wardaa akkuman bal'oo bira dhaqijee ergeniin egaa bal'oonis qabamee harka mootummaatti jira jennee obboleessonni rifadheeti waan hojii wallaala obboleeyyan kiyya namni gizee wajjin silaa wajji jiru silaa waan tokko wajjin itti dirmatanii fala godhuudha. Inni ammoo harka mootummaa jira. Rabbi isaa haa baasu obboleeyyan kiyya bal'oo kun miskiina obboleeyyan kiyya wallaahi hedduu takka narra wallaahi rifadhee waan jiru wallaalee isaan wajji dhaabbatu jira. Dhimma kanaa dhimma wardaatii fi Abrahaam faa kana wajjin isaatun wajjin dhaabbatu jira obboleeyyan kiyya Rabbi isallee haa baasu. Hunoo Abrahaamis jarri yeroo nuti karaa kana yaane isaan kunoo manatti galan. Yeroo mana jiran yaa obboleeyyan wal argatu dadhabnee jira. Yoo nuti mana dhanne manni ammoo magaalaa kana keessatti dhanneentu mana dhanne walaa qurfi. Akka nuti yoo nuti karaa jirru waa itti himani. Tunu dhibde wallaa dubbiin. Mee bara dubbuma ajaa'ibaati bara. Ammoo gara biraatiin miyyoon sirii mitatti goote gisee nuti achi gara gallee nuti mana biiftu dhannannee achi kaane akka waatti manii haatetu mana qotti. Yaa obboleeyyan wallaahi laziim dubbii ajaa'ibaati. Akkuma itti fudhatatti nu qabdu. Amma bal'oo keenya kana Rabbi san nu haa baasu yaa booyi isma kanaattu gaa silaa nu wajji dhaabbatee mucaa kana qabuu danda'ee silaa wajji manatti galchinaa mucaa kana wallaahi bal'oo hedduu har'a nu wallaahi rifadhee jira wallaahi Rabbi isa haa baasu. Rabbi isa bira haa dhaabbatu. Inshaallah nama baay'ee innillee isa baafneti. Abrahaamis gaa wajjumaan isa kana barbaannee mana qabnee mana galchinaa inshaallah Rabbi wajjiini yaa Oromootiyya du'aayi nu godhaadha. Du'aayi sirri nu godha akka bal'oon kun nu bahu du'aayi nu godha bal'oo miskiina wallaahi nama bira rakkataa bira kutu nama bira dhaabbata bal'oon kun wallaahi ni beektan silleeni hundi keenya wallaahi bal'oon kun Rabbi isaa haa baasnee du'aama goona wajjumaani wardaan gaa huno isa bira dhaqiyee akkuma ergeen kunoo baaban kiyya hin jiru ta'e ijoolleen ni qabamee jettee akkasitti waan jettu wallaaltee silleen gaa achi deebitee ammoo giseen bilbilaan dubbisu wardaan bar akkasitti qabamee wardaan achi deebi'e jettee natti himte Rabbi isaa haa baasu inshaallah Rabbi wajjini ammoo biiftuu fi Abrahaam kana akka itti goonee akka itti baafnu gaa fala dhawatu qabna malee akka tattaa'uun qabnu obboleeyyan kiyya jarri yeroo nuti achi gakkaan akka waatti himani gaa nama isaa bal'akuutu jira isaanii bal'akuu jira saagaa gidee nuti asii manaa gakkaane mana kiyya dhufnee yeroo nuti achi dhannee kaane manaan jiran yeroo mana wardaati wardaan natti kaatee dhuftee barbaade mana isaanii dhanne manaan jiran yoo nuti mana haane mana deeban moo yeroo nuti akka nuti hulaa alaan namaatu nuti qollofaa oo mana keessa teenya jeniisa mungkin alam rabbumaa beekan mee kamta jara kana kamta akka argannu wallaalle bal micaa miyyoo dhugumaan miyyoo micaagaa akka goote yaawo awo Rabbi si dhawama isaan haa godhu lafarraan nu gubanii mataa nu oowwisan yaa obboleeyyan kiyya mataa nu oowwe akka ta'e bara gubanne yaa obboleeyyan kiyya wallaahi gubanne akka taanu gubanne lafarraa Rabbi isaan haa gubu yaa obboleeyyan kiyya du'aayi nu godha du'aayin teessan ta Oromoodhaan ni qeebalamti yaa obboleeyyan kiyya nu godha du'aayi bar mataa nu dhukkube wallaahi addunyaa tanarraa akka itti bobbaanu wallaahi akka itti nyaannu dhumne wallaahi yaa obboleeyyan kiyya yaa Rabbi bal'oollee nu baasi nama kanallee gaa Abrahaam ammoo mucaa xiqqaan tun garaa nu gube Bilaal lagarree laan garraati jarri kun Bilaallee abbaasuu dhiisanii viidiyoon maranii bakka isaan geessan hin agarre obboleessi mucaa bakka geessan hin agarre mucaa xiqqaa kanaa garaa na gube obboleeyyan kiyya wallaahi dhuguma xiqqaa kanaa akka tiroo garaa na gubate waan akka godhu wallaaleetiin jira obboleeyyan kiyya waan jeerraa dubbadhus waan qabu obboleeyyan kiyya wallaahi akka mataa kiyya tokkotti dhimma kiyya taate nama guddaa taate amma dhimma nama guddaa taate
akkatti wanni itti ilaalanii qabanii mucaa xiqqaa kana mee akkam goona mee saggarra ammas irratti eegatuma abbaa san gaa akkaataa suuta lafa jalalleen suuta namatti godhannee hodhamne namni hundi tamu biraa jala horuu jira obboleeyyiin fayyadamte nama qabnu keessa nama wajji hariiroo wajji qabuun nama wajji nama dirmata tokkichi balloo hiyyoo bas hiyyullee dengata kana wajjiin abraan qabee daddabee mucaan akkan godhee addaan facaasee kutee nagara akka sanuma sanii nan wardaa bira dhaabbatumatti hin jiran gad deettii xiyyaati yaa obboleeyyiin kiyya rabbi nu haa laaffisu kana maa laaffisu rabbuma wanni hundi rabbiin gaa samii uumee ardii uumee utubaa malee uume yaa obboleeyyiin kiyya ni danda'a ammallee furmaata rabbi nu haa fidu rabbi nu haa dirmatu waan biraata dubbannu hin qabnu inshaa Allah rabbi wajjiini nama baafna hunda keenya'uu ballos ta'ee Abrahaamis ta'ee hunda isaanii baafneti mana isaanitti galchine inshaa Allah rabbi wajjiini itti dirmannas ballosi akkanuma waa hin hafu rabbi wajjiini inshaa Allah nama baa du'aayin teessan ni qeebalamti yaa Oromooti Oromoo balloo hawaasa bal'aa qabna boonti Ali hunda hedduu qabna immoo Oromoo teenya boonti garaa namatti hin jabaatu du'aayi sirri nu godhaa qaamaa baafadhaa yeroo du'aayin teessan ni qeebalamti yaa uummata keenya wallahi dhugumaan namaa qeebalamti kanaaf obboleeyya kiyya gara biraatiin wanni Abrahaamii fi wardaa ijjuu jiru akkamitti fala goonaa nu wajjiin furmaata nu godhaa obboleeyya kiyya waan isin jettan koomenti irrattis jecha isin jettan ni goonaa mucaa kana qabne bishaan xaliila irratti naqaadhaa jettan yeroo qabnee mana galchin bishaan xaliilli kuni shayxana keessa ni baas bishaan taljiyoo kana fuularratti gannatte ni oriiti keessa aboo guyyaa san nuun galle gaa'e akkasitti gamchaa qabne nama harkaan ba'u hin eeggaa mana galchinee nuti edaa guyyaa bal'oo qabu san edaa dawaa nama laaffisuu qabanii yeroo saniif abbirilleen turre hanga bira biraatiin ture yeroo nan dhufutti laaffatee ciisu jira fuunis akkasitti mana galchine nuti ammoo kiyyaan laafa dhennee mana galchine edaa kiyyaan nama wallahi namni akkasitti jabaatuun qaree barishe nama jinnii keessattu bar jabinni fuudhee biyya san buusa nama akkatti jabaatu barishe shayitaana jechuun shayitaanni nama sadiifaa keessa jiru waruf qabuu hin dandeessu lafatti nama waatti godhan faa maala yaaree kun kabara billiquma taare miyyoo bara gidda dhufaa faa nagaa haasa yeroo namni qabe baza haasa kuni miyyoo dhugumaan bar fajaajee gooti mucaanni fajajeessitee warra awwa rabbi nu haa dirmatu rabbumaan namaa dirmata ilmi namalleen sababa haa ta'u malee rabbi nu haa laaffisu obboleeyyiin kiyya wallahi rabbimtu nu haa laaffisu abrii teenya hundaa'u rabbi nu haa laaffisu haala fi amala keenyallee kanama beeku rabbuma rabbimtu nu haa laaffisu abbaa fedha kasharrii namatti yaad khayrii yaadite rabbumaa beekan hunda keenya ta'ee obboleeyyiin kiyya dhugumatti akka mataa kiyyattan dogongoree waan biraa dalage kanamaa beeku rabbuma keessa keenya rabbumaa beeka nuti waliin beeynu miidiyaa harta wal beeynu uummata keenya hawaasa bal'aa Oromoo keenya kanu beesan nu beeka kanu hin beeynilleen miidiyaa irratti wal beeynu waan ta'eef hundaa'u keenya rabbi nu haa araaramu ammoo furmaata jara kana akkaataa jara kana furmaata finnee fala goonee manatti galchinee hadhibame nama wal'aanutti fidannee wal'aannannee hidhames nama geeffannee nama hidhaadhaa baafatu qabna malee akkamatti itteenyee afaan banuu eesh faayidaa nuun qabu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya ana akka dhimma mataa kiyya tokkotti hedduudhaan ara ni rifate balloon qabame jedhan warta achi dhageetti balloo kana bira dhagee waa'ee kana addanuu baafadhu jeetiin ergee hojii xiyyaarraa badeetiin jira hojii san dhaqee giddeen deebu bara kana jette waan hojii wallaalu kun hojii kun viidiyoo katti mana tattaa'ee mana jiranii nuu mana keenya gadi baanu ganaa asi jennee katti afaan babban uummanni darsi afaan boollaa kun uummata diqaalaa wasaqa harabbiin oqqajeelchee jalaa kana gore kana uummata diqaalaa ka ilmoo ta'e maraate yee ilmoodha rifatin qaalittiin dhalteen beektu waa maalummaa ilmoodhaan beektu
guddisa baddeetu rabbi duraan guddisa baddee harsamni tuni mee obboleeyyan kiyya waan irraa dubbannu qabnu waan dubbannu waan jennus hin beeynu obboleeyyan kiyya waan dubbannu nu wallaalchisanii jiran uummanni kuni kanaafu inshaa Allah gaa waan akkatti naftu akkanumaan hin naftu numa bariitii jara kana hundaa'u balloo keenya ni numaaf ba'a inshaa Allah rabbi nu haa baasu abraayin qabneetuma laalgaa harka dudda deebinee hiinee mana galchinee wallaanu keenya hin oolamtu akkanumatti hin naftu beekadha turtu malee akkanaa hin naftu abadan inshaa Allah bilaan ni baafna manatti ni galchina haatisi ni guddifatte inshaa Allah du'aayii godha du'aayiin teessan ni qeebalamti akka ajaa'ibatti waan isin jettan harka kasin darbin obboleeyyan kiyya inshaa Allah hanga viidiyoo biraatiin qabaddetti isin dhuftu nagaan naa tura obboleeyyan